Hordoftoota chaayinaalii Kiyyaa Teek nagaan koo kabajaa isin haa ga'u jecha ani Kiyyaadha. Chaayinaalii Kiyyaa Teek irraatii har'a immoo akkamittiin bilbila yookaan silkii nama tokko waan keenya irratti hidhachuu akka dandeenyu waliin ilaalla jechuudha. Chaayinaaliin kun chaayinaalii Kiyyaa Teek jedhamudha. Subscribe gochuun maatii ta'uu dandeessu isiniin jedha. Gara viidiyootti yommuu darbu akkamittiin silkii nama biraan keenya irratti hidhuu akka dandeenyu wajjin ilaalla jechuudha. Yeroon kana waliin ilaallu waan gaariidhaaf fayyadamaa isiniin jedha. Gara viidiyootti yommuu darbu silkii nama tokko hidhachuuf akkam goonaa jalqabaa koodiitu jira. Koodii sana amma isinitti hima jechuudha. Star tuqneetu yookaan star si'a lama erga tuqnee booda 21 tuqna jechuudha. 21 erga tuqnee booda ammas deemnee star tuqna jechuudha. Kan erga kana goonee booda silkii akka irratti nu dhufu barbaannu sana galchina jechuudha. Kan jechuun fakkeenyaaf ani amma silkiin kun kan namaati haa jennu. Silkii kana irratti dhufeeni silkii bilbila koo galchaa jechuudha. 24 fakkeenyaaf 29 66 42 92 17 jechuudha. Galche silkii kana irratti erga galchee booda riqicha tuqa jechuudha. Kana jechuun yommuu silkii kana irratti dawwalamu yookaan bilbilli silkii kana irratti yommuu dhufu kallattiidhaan gara ani silkii irratti galchaa jiru kan lakkoofsa bilbilaa ani amma galche kana irratti naaf dhufa jechuudha. Achichi ankoo irratti naaf dhufa jechuudha. Ni bilbila. Yommuu bilbillu call forwarding registration was successful jedha jechuudha. Milkaa'eera jechuudha. Erga akkasuma jedhee booda akkuma argitan gara harka bitaa gara olii mallattoon tokko dhufteetti. Mallattoon kun maal agarsiisti? Silkii keenya hidhamuuf dhiisuusaa nutti agarsiisti jechuudha. Amma mallattoon kun dura hin jirtu ture amma dhufe. Kana jechuun silkiin keenya hidhamuu kan nama biraatti hidhamuusaa nutti agarsiisa jechuudha. Amma akkamitti silkiin keenya tokko hidhameera moo hin hidhamne koodii maaliitiin cheeggoona kan jedhu waliin ilaalla jechuudha. Erga tuqnee booda star goonaa achumaan lammaffaa maslaal tuqna. Star maslaal erga tuqnee booda koodii dura galchine sana 21 ni tuqna jechuudha. 21 erga tuqnee booda maslaalii tuqna yookaan riqicha tuqna. Ni bilbila jechuudha. Yommuu bilbillu waan akkasii nu fide jechuudha. Call forwarding jedheet voice jedha gara jalaatti. Voice erga jedhee booda plus yookaan mallattoo ida'uu 251 koodii Itoophiyaa duwwaa 966 42 92 17 irratti bilbilli kee hidhameera naan jechaa jira jechuudha. Akkuma argitan silkiin koo hidhamuusaa argineerra jechuudha koodii ammaatiin. Amma immoo erga silkiin keenya hidhamee akkamittuu addaan kutuu dandeenya yookaan dhiisisuu dandeenya kan jedhu ilaalla jechuudha. Koodii maslaal erga tuqnee booda koodii duraa sana 21 fayyadamna jechuudha. 21 erga tuqnee booda riqicha tuqna jechuudha. Yommuu bilbillu silkii keenyarraa ni kuta jechuudha. Kunoo akkuma argitan call forwarding erasure was successful jedha. Addaan kutanitti yookaan citeera silkii keessanirraa jechaa jira. Kana jechuun amma akkuma argitan gara harka bitaa gara oliitti mallattoon dura dhuftee jirtu sun badeera jechuudha. Kanaaf jechuun silkiin keenya hin hidhamne nutti agarsiisaa jira jechuudha. Mee fakkeenyaaf koodii duraa sana ittiin mirkaneeffachuuf cheeggochuuf ilaalle sana haa galchinu. Star maslaal yookaan riqicha tuqnaa achumaan 21 erga tuqnee booda maslaal gooneetu ittiin ilaalla jechuudha. Mee haa ilaallu. Yommuu bilbillu akkuma argitan call forwarding jedheet voice jedha. Bakka voice jedhu sana duratti lakkoofsa irratti hidhamee ture natti agarsiisaa ture. Amma garuu maal jedha? Not forwarded jedha. Hin hidhamnee naan jechaa jira. Moobaayiliin koo akka hin hidhamne natti agarsiisaa jira jechuudha. Ammas irra deebineetu haa ilaallu. Silkii tokko hidhachuu fi hankeenya irratti hidhuuf yookaan nama sanaaf yeroo bilbilamu
gara keenya kallattumaan akka hidhuu akka dhufu gochuu fi star yookaan star si'a lama erga tuqnee booda maal goone 21 tuqne kooddii 21 ishii jettu kana erga tuqnee booda ammas deebineet start tuqne. Itti aansuun lakkoofsa bilbilaa irratti nu dhufu sana galchina jechuudha. Ani kan irratti naa dhufu barbaadu sanan galchaa jechuudha. Erga galchinee booda deebisnee maal goona mallattoo riqichaa tuqna jechuudha. Erga mallattoo riqichaa tuqnee booda silkii kanarratti nuuf dhufa jechuudha. Zan ni bilbilla. Yommuu bilbillu meseejii akkas jedhutu nu dhufa jechuudha. Call forwarding registration was successful jedha. Akkuma dura isinitti agarsiisee gara harka bitaa gara olii mallattoon suuraa duraa sun deebiteetti jechuudha. Kana jechuun silkiin keenya akka hidhame nutti agarsiisa jechuudha ammas. Kanaaf amma akkamitti cheek gochuu akka dandeenyu sun ilaallee ture. Hiniina amma immoo irraa kun addaan kun yookaan akka hin hidhamne gochuu fi kooduu itti fayyadamnu kami jennee riqicha erga si'a lama tuqnee booda lakkoofsa 21 tuqna jechuudha. Lakkoofsa 21 yommuu tuqnu masalaal yommuu goonu addaan kutaa jechuudha. Kanaan dura garuu cheek haa goonu. Cheek akkamittiin goonaa? Istaarii tuqnaa, masalaalii tuqnaa, 21 erga tuqnee booda ammas riqicha tuqna jechuudha. Riqicha yommuu tuqnu ni dawwalla. Yommuu bilbillu call forwarding jedhetu lakkoofsa kamittuu akka bilbila kana hidhatee natti agarsiisa jechuudha. Lakkoofsa duraa sun fideera jechuudha. Lakkoofsa kanarratti silkiin kee yookaan moobaayilli kee hidhameera jechuudha. Kan jechuun yeroo anaaf bilbilamu gara lakkoofsa kanaa ni dhaqa jechuudha kallattumaan. Kanaaf amma akkamitti hidhameera moo hin hidhamne kan jedhu sun yommuu ilaaluuf immoo maal goone star riqicha erga tuqnee booda 21 kooduma duraa sun galchina. Erga galchinee booda riqicha tuqna ammas deebisnee yommuu bilbillu call forwarding jedheetu nutti agarsiisa jechuudha. Isuma duraa sun bilbila kanarratti akka hidhame nutti agarsiisa jechuudha. Amma immoo addaa kunnume. Zan yommuu silkii kana akka gara bilbila amma galchinee kana akka hin dhufne yoo barbaanne addaan kutuuf jechuudha. Koodii kana fayyadamna. Riqicha si'a lama erga tuqnee booda 21 isuma duraa sana galchina jechuudha. Itti aansuun riqicha tuqna. Yommuu tuqnu ni bilbilla jechuudha. Erga bilbillee booda kunoo meseejiin ammas an akkas jedhu tokko nuuf fida jechuudha. Call forwarding erasure was successful jedha. Kana jechuun addaan kuttanitti kun jechaa jira. Akkuma argitan mallattichi badeera. Mallattoon bilbila fakkaatu badeera. Kana jechuun silkiin keenya hin hidhamne jechuudha. Isti cheek haa goonu. Cheek gochuuf star masteraa yookaan riqicha tuqneetu kooddicha galchina jechuudha. Kooddiin sun meeqa? 21 jechuudha. 21 erga galchinee booda riqicha tuqna. Kana jechuun silkiin keenya hidhameera moo hin hidhamne cheek ittiin gochuu yookaan mirkaneeffachuuf kan nu gargaarudha jechuudha. Erga kooddii kana star masalaal 21 star tuqneetu riqicha achuma 21 deebisnee riqicha erga tuqnee booda kool goone yookaan ni dawwalle jechuudha. Yommuu dawwallu yookaan yommuu bilbiltu meseejii akkas jedhutu nu dhufa. Call forwarding erga jedhee itti aanseet maal jedha? Voice jedha. Voice jedheet not forwarded jedha. Dura silaa voice jedheetu lakkoofsa irratti hidhamee ture sun nutti agarsiisaa ture jechuudha. Amma garuu maal jedha? Not forwarded jedha. Kana jechuun moobaayiliin keenya yookaan silkiin keenya hin hidhamne jechuudha. Silkii nama biraa irratti hin hidhamne jechuudha. Mallattichis hin jiru. Kana jechuun moobaayilli keenya akka nama biraa irratti hin hidhamne nutti agarsiisaa jechuudha. Kanaaf kooddiin amma isinitti agarsiise kana fayyadamuun silkii hidhuu akkasumas silkiin keenya hidhameera moo hin hidhamne akkamittiin akka adda baasachuu akka dandeenyu wajjin ilaalleera jechuudha. Akkasumas addaan kutuufoo kooddii akkamiin fayyadamna kan jedhu
waliin ilaallee ture jechuudha. Viidiyoo kana akka jaallattan nan amanaa. Kanaaf subscribe gochuu hin dagatinaa. Amma viidiyoo biraa walitti deebinutti nagaatti turaan jedha.